Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota OTV kiyyaa hundumaa keessaniif nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kun warra eessatti keessan oolu kun asan jira laala. Argaa warra horii hin argin jechuudha. Warri hoolaan argin kun olaala hoolaa carraan asnatti baay'ee malee kun olaala re'eedha. Akkas fakkaata. Horiin irree kun akkana fakkaata. Bakka kana jiru kana fakkaata isiniin jira. Reelala warri reeda gaxarii irraafatanii edaan qon rees maacha jijjira akkas fakkaata ka jireenyi irra jirru biyya ormaas kun wantuma akkanaa jira wantumta akka biyya keenya isiniin jira laala kun argitanii sai sun rimaata hundi dube laala kanarra jira isiniin jedha. Yoo isinitti tole like share gochuun dagatinaa kun akkana fakkaata mazraasaa jechuudha. Like godhaa isiniin jedha. Amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha dhaggeeffattoota daawwattoota OTV kiyyaa hundumti keessan like share subscribe godhaa please na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni na jajjabeessanitti galatooma kun akkana fakkaata isiniin jedha.